loltoonni Yaman kun as keessa akka bahan irratti akka nurraa dalagamte. Galatooma gaafii deebii naa gootanii. Obbo Usmaan Galatu isin maanguddoo baqattoota Oromoo Yamanii har'a ka waajjira kanatti baatan natti fakkaata. Mee wanni gamana gara waajjira yoo ichi sirrii kana isin baase maal? Gara waajjira wanni nu baase waajjira jira tuntaani rakkinna nu baase rakkinni waan nama goona qabu. Waajjirri UN UNHCR ka jedhu ka baqata Yaman kun waajjiraan waraanatu jira achi dhaqee waa gaafachuu hin danda'u. Baqataan rakkinna ofii himachuu hin danda'u. Yoo waa gaafanne akkuma argitan kana waraana isaan eegaa achi dhaqee waajjirri bakkeen jiru bakka biraati. Nuti amma bakkeen nuti dhaabbannu kun bakka biraati. Waajjirri asiin naannoftee dhaqee bakka kunno eessa dhaqaa waraanaan isa eegani waajjira kana dhiyaachuun dhorgama. Kanaaf jecha nuti baqattummaa keenya dhaqee waajjira kana himuu hin dandeenyu. Rakkina keenya kana mootummaan Itoophiyaa waajjira kana gaafannee galmoomnee hin galla jennee jiru. Waajjirri waan nuun jedhe deebii nu deebise keessa mootummaan Itoophiyaa isin didee jira. Hin fedhu baqataa Yaman akka nutti galuu nuun jedhe akka galan hin feenu nuun jedhe jedhanii waajjira kana nu him maqaa fi telefoona isaa himuu ni dandeenya. Kanaaf jecha Jeneevaatti illee barreeffanneera. Deebii isaan asii ol deebisanii fi ka Jeneevaan nu itti himan barakaatu. Jeneevaan dursee waan nu beeku amma nuti rakkinni keessa mootummaan Itoophiyaa maaliif qarqaarsa nu goone biyya Yaman keessa du'aa jirra. Wanni nuti gaafanne xalahaan nu barreeffanne hin gallaa biyya teenya nu galcha. Waajjirri wanni nuun jedhe mootummaan Itoophiyaa isin galchuun fedhu mamnuu'a galuun nuun jedhe. Kanaaf jecha biyya kana keessatti qarqaarsa hin qabnu barumsa hin qabnu yoo rakkanne waan itti himannu hin qabnu. Yamani himan. Rakkinni keenya kana waan ta'eef walumaa galatti nuti rakkataa jirra. Kanee gabrummaa fi roorro biyya nu baasu. Akka waan feete haa taatu biyya Yaman kana keessa rakkachuu irra Itoophiyaa gallee rakkachuu nu wayyaa filanna akka baqataa jiru. Waajjira bixaaqaa nuu kennu bixaaqaa kijibdu bixaaqaa kijibdu nuu kennan nu galcha biyya keenya biyyaa jennee jira. Isin galchinaa jedhanii nu barreessanii deebisanii nu geesse mootummaan Itoophiyaa ibsite. Kanaaf jecha rakkina keenya kan irra guddaan nuti amma namni gaafan waajjirri UNHCR ka jedhu kun hattu kijibdu waan nu godhaallee hin jiru. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa yoo kan nuti nama isaanii taanu ta'e yooti nuti lammii Itoophiyaa ka taanu taate akka qarqaarsa nu godhee waajjirri akka ammas dhaabbatu kun Itoophiyaa keessa jira. Jeneevaan Itoophiyaa keessatti teessuma hojjirte. Kanaaf jecha akka nurraa dubbatan akka nu gaafatan barbaanna isa guddaa namni keenya yoo dhibame iyyaanamu. Ka sababa yaalaatiif du'u tokko lama sadii jennee dhaabbatu danda'a. Waajjirri tokko eegalee gameessa qabbileessa baate itti galaatigeesse jedhanii duraanii gaafa intarsi duraan gochaa jechaa jiran jechuudha. Amma eega mootummaan keessan isin fedhu ka jedhu taate waajjirri kun waajjira baqattootatti isaanoo maaf isin gargaara. Nama mootummaan hin feene tokko ka waajjira gargaara. Waajjirri kun gargaarsa maa isin hin goone ijoollee teessan maa isin hin barsiin dhukkubsataa keessan maa isin yaaluu dhabe. Waajjira tunuun jedhe malee nuti mootummaan Itoophiyaa hin galtanii biyyatti isin hin fudhannu nuun jedhe jennee hin beennullee hin dhageenye. Waajjira kana nuun jedhe ammoo heeraaf seera addunyaa irratti baqataan tokko waa sadi qaba. Biyyatti baqate san keessa yoo nagaan taa'uu baate hiree biyya sadaffaa qaba. Yoo biyya san keessa fakkeenyaaf hiree biyya sadaffaan kennineef ta'e biyyatti yanna deebisaa yoo ka jedhu ta'e biyya isaatiif deebisuu qaba. Yookaan biyya san keessa nagaan jiraatee baratee akka lammii biyyattii sanitti jiraachuun heeraaf seera addunyaa irra jiru. Garuu Yaman hin jiru. Yaman keessatti waajjira UN keessatti wanni baqataa waa godhaniif wanni baqataa waa jedhaniin hin jiru dhorgama. Kanaaf jecha nuti irra guddaa rakkataa turre bara dheeraa rakkannee nama waggaa 25-26 biyya sana keessa jiru jiru. Namni isaan hiree kennaniif bifa biraati. Nama mallaqa qabu. Nama mallaqa kafalatuu hiree kennan. Nuti mallaqa kafalachuu hiree hin dadhabne. Biyya tanarraa bahuu hin dadhabne. Hireen nuti qabnu takkattiin sun biyya teenya nu deebisa. Biyyatti isin hin deebifnu. Mootummaan keessan isin didee kanuun jedhe waajjira kana malee mootummaan Itoophiyaa hin galtanii hin deebitan kanuun jedhe nuti ofii keenya hin beeku. Kanaaf jecha amma waan kana laale waan kana dhagaye yoo kanuu birmatu ta'e mootummaan Itoophiyaa Jeneevaatti xalayaa barreessee akka galu akka nuti biyya teenyatti deebinu gaafiin nuti gaafate Awurooppaa miti Ameerikaa miti Eeshiyaa biyyattii teenya nu deebisa. Biyya teenyatti Afrikaatti hin gallaa irratti Itoophiyaa feenaa irratti hin galtanii hin deebifnuun rakkinna waajjira kanaati. Kanaaf jecha akka sagalee tana nu dhaga'anii galatooma ulfaadhaa ka haasa'uu keessanii.
ليس لو شيء كثير تمر الرتي واني اغرتين حلي نغرتي غير بيا جالو كلي مال هاتو جتني يا Kareda si wajib kanarra majenne karam waranna mutta keessatti kanaati miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaalee keessaa Oromoo jechuudha kam biyya kamuu jiran gama sagaleetiin ta'ee gama gartee tiiboodaatiin kanneen jiran keessaa akka OMN fa'a nuti dhimma kennas ta'ee dhimmuma gartee kamuu warri yaman kun yoo waan makamuu jenne akka fakkeenya roorroo dhiyoo kana jawaaniin irratti adeemsifameefi nutiin kun gartee baanee mormii guddaa agarsiifnee jira. Waan san miidiyaa irratti arginee yoo jenne namoonni biraa kanneen biyya biraa jechuudha. Yoo namni lamaa sadi yoo gartee kan ba'u taate akka gaariitti miidiyaaleen guutuun hafarsanii dhimma san hojiirra oolchanii jechuudha. Garuu kenna yaman kana wanni tokko wanni gartanii ilaalamu jiru. Isa kanaaf amanaan guddaan adaraan guddaan saboota keenyatti miidiyaalee Oromooti. Kabiyya kamuu jechuudha. Dhaammannu akka gartee rakkinna keenya kana dhimma gama qaama inni jaallatu irratti dalagan ergaa dabarfatu. Bareeda ergaa keessanii galatoomaadha ulfaadha isin jenna. Dubartoonni keenya beektuun dhukkubsataan aadiidha. Dubartii namsee lamaan jirtu dubartoota hedduu sababa isaan gargaarsa godhuu dhabuudhaan yoo ol seensan isin gargaarra jedhanii yoo ol seenan ammoo achi keessa dubartoonni keenya miidhaan haganan jedhan irra gahaa jira jechuudha. Kanaaf dhimmi waan kana ilaalu akka waan kana furmaata nuuf godhu nu furmaata biraa osoo hin barbaanne nagahaan biyya keenyatti galuu barbaanna. Galuumsa kana irratti akkaataa galluu fi seera ittiin gallu nuuf godhuun dirqamaadha. Kanaaf uummanni keenya baqataan harka kana caalu as keessa waan jiru ijoolleen xixiqqaan waan jiraniif kana irratti wanni nu fala argataa jiru hin jiru. Yeroo kamiyyuu dhufne fala furmaata nu godha yoo nu jennu isinii goona jedhanii kanaaf waan fala arganne tokko hin jiru. Kana irratti akka dhimmi wanta kana ilaalu fala nu godhu jechuu barbaadeedha jechuudha. Beekaa ganamarraa ka'eetiin hin haqa sa'a 12 ilaa ammaatti dhaabbachuu jirtanii waan namni waajjira keessaa isin gabbaheetiin isin jira. Obboleessa koo galatoomii nu laaluu miti karaa irraayyuu askarii nutti godhanii karaa cinqiitti nu loroosuu jiranii ijaan taane nu laaluu jiran garuu kanarratti wanni nu argitanii wanti fala nu gaan tokko hin jiru akka seerri mootummaa Oromiyaallee nuuf fala godhu jechuu barbaanne. Kanaaf jaalota keenya gaafa beekuu keenya jirraa hordofaa. Akkam yobbule? Egaa fayyaa alhamdulillah. Eenyu si deeyan? Adeem isaanii yoo nan jedhu. Mee maali wanni dhimma kana mucoota na fuuteetiin inni asitti si baase hoo maali? Dhimma kana yaaqee biyya kana maal jedhee karaa irratti ol ka'ee kanaaf jireenya kana lafaa wallaallee amma deemtatti as dhufnee biyya kana yaadhaa nuun jedhu yookaan manni biyya kanaa mootummaan biyya kanaa isin tuma. Ayyee. Mootiyyoonni kana nuun jedhu akkasitti afaan isaanii irraa wallaallee mootummaa garuu isin maaliin isin qophaa'ee jira isin galchuudhaaf qophoofne mootummaa Itoophiyaa isin didee nuun jedhu. Kanaafuu yoo isin asii walitti qabamtan mootummaa uummanni biyya kanaa isin tuma asii yaadhaan isin hunda isin oomal. Maal isin kaa uummata biyya kanaa mana nama ulaa nama tokko duratti hin baane kan itti baatan waajjira yookiin irri ta'ee jira waajjira baqattootaati waajjirri kun waajjira keessanii namni waajjira mana ofiitti itti dhiyeessu nama biraa itti baasanii tumuu jechuun maal jechuudha. Kanaa miti kan dhibe kanaatu waajjira kanaatu nama uummata biyya kanaa addaa wallaalle asii yaadhaan hin jedhu. Biyya tana waajjira kanatti dhuftanii gargaarsa gaafatanii gargaarsa argatan qabdanii. Qabda gargaarsa hin goone. Galatoomii.